Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shama harkafone akkasumas obboleewwan koo amantaa biroo akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha akkam jajjabaattu jiruuf jireenya haalli qilleensi maal fakkaata nu garagalan isaa gahu baay'ee bareeda. Viidiyoo kana egaa akkuma tasaa horaabe yaa itti dhimmameetis yookiin immoo horaaba jedheetis sagantaa baafadheetii miti yaaduma koo oduma karaa deemu diqqoosi jedhiseetuma horaabe isinii jedha. Egaa guyyaa viidiyoo kana horaabu karaa deemaa turreeyyuu boota ammatti dhaabanne kana baabura tokko raawune baabura lammaffaa eeggataa jira. Kun akka amma dhufe kanaadha kan nuti yaabbanne deemnu jechuudha. Kan dhufe kanaan deemnaa sitti nuuf dhaabbatee jira. Ijoolleen koo na bira jirti, abbaan manaa koo na bira jira. Hunduma keenyatu deemaa jirra. Amma kunoo yaabbannee imala keenya itti kunnee jirra. Mucaan kiyya guddaani ifa garuu qorraa waan hin qabne fakkaata malee baay'ee qorra. Mucaan koo asitti jaaketti godhatee jira. Koofiyyaa jaaketti ofirraan baafne koofiyyaa normaaliin godhu dhiidhe nu dide. Lafti biyya kanaa subhaanallah yeroo bonaa magariisa ta'ee ganna akka biyya keenyaa fakkaate ta'a. Amma gara nu biratti bona yookiin immoo yeroo aduutti seenaa jira. Baay'ee magariisa ta'a bakka yeroo san yeroo ganni seenee immoo viintar jedha yeroo inni seenu munni kun amma isin argitan lafti magariisni isin argitan kun buluun daaraa ta'a jechuudha. Asitti baabura keessatti kan jirru teenee rangeenni boota'a. Argitan kun buluun daaraa ta'a jechuudha. Waan tokko wanta magariisa tabaalame hin argamu. እና አከሲ ማሊፍ አከተኤሌ ቤኩ ደቡ ገሩ ባየ ጋፊነት ተኤራ ማሊፍ አከስተውና አከሉ ደቤት ጅራ እና እድመልኬና ኢቱማ ፉፈ እስኒ እንጀራ ባኤ ነመት ቶላ ሃቆሩ መሌ ጉያሰኒ ድቆሲ ሮባ ሲቢጩ ሂንቀባ ባየ ሲሚቲ ያው ድቆ ይመኑ መሮባ ጅራ አከሰሞሞ ቅሌሲ ኡልፋታ ዳምቲ ሮባ ተኤ ኦዶ ከባኤ ቆሩ ተኤ odoo kan bubbeen jiru ta'e baay'ee nama jibbisiisa. Bubbeen hin jiru, qorri hamaan hin jiru, roobni hin rooba, qorri nookmaalima jechuun adii yaani qorma bareedu hamaan jedhu. Inna baay'ee kan namatti ulfaatu miti kun lafa qonnaatti qotamaa jira akka jiruun jechuudha. Kararra odoo deemnuudha amma buruma keessaan horaabe. Kunneen lafti qotamaa jira. Biyya kana qamadiin faca'a, garbuun faca'a. Akkasuma dinnichaan facaasanii boqqolloo yookiin biyya keenya faandishaa yookiin tajji'a sadiitti daftee geettu jedhamu sun jechuudha. Isiin bicaan tan akka faandishaa jirtu sun jechuudha. Yaa faandishaa ta'u wallah walam garuun beeku. Isheen sun jirti. Isiisantu irra guddina facaafama. Inshaallah honaaf mijatee yeroo bakkee ba'utti isinitti agarsiisuu hin danda'a boqqollicha san jechuudha. Yeroo gannaa miti yeroo bonaa yeroo gara gaxarii deemtu wantoota akkasii argita garuu katamaa keessatti hin jiru. Nuti kan jiru katamaattis miti gaxarii miti makaakkaleenya lafa bootaan nu jirru. Irraa fagaanni mana keenyarraa hoo garas deemne hin arganna jechuudha. Wantoota akkasii ijaan arguu ni argina. Bittaa nyaatamoo binneetuma nyaannaa jechuudha. Bootaan kun magariisa baqa ijumaan oolaalu baay'ee natti tolee jennaani waraabuudhaaf ka'ee isiniin jedha. Wanta magariisa wayzawee baay'een jaaladha. Kun goomman zaraa akkuma agartanii goommanni gahee jira irra darbeetu zariidhaaf firee baasaa jira jechuudha. Kun lafa qonnaatti qotamee qopheessaa jiru facaasuudhaaf waan barbaachisu. Biyya kanatti wantoota akka garaa wantoota muka baay'ata biyyi kun garmalee muka baay'ata dhugaa dubbachuudhaaf maaliif akka ta'e hin beeku munni baay'eedha. እና akkasiniin jedha guutuun kennaa ittuma fufee jira isiniin jedha guyyaa sammaatii guutuudhaan deemne mana hin oolle. Yaa yeroo maatii hojii baatu baay'ee sitti tola kophaarra deemurraa maatii hojii yeroo deemtu wanti hundumtu sitti tola wanti hundumtu si gammachiisa. Ijoollee kee hojii kee keessa laalaa ijoollee kan kee ija keessa laalaa maatii kee hojii taatee yoo deemtu baay'ee sitti tola garuu maatii mana dhiiftee yeroo kophaan kee baatu baay'ee ulfaata. Yaanni kee guutuu mana ta'a jechuudha. Maal ta'innu akkam ta'innu akkami oolinnu bakka waa baay'ee asaabda jechuudha. Waa baay'ee yaadda jechuudha. Garuu maatii hojii baatu firii taatee wanti mana dhiiftee wanti biraan jiru wanti ati asaabdu gatee hin jirree fi ati guuzuma karaa keetii qofaadha kan yaaddu. Isiniin jedha maalumaaf iyyuu wantoota akka gaaraa kanniini kan mul'atu gaara osoo hin ta'e yaa daagatii wantoota qabuudha. Biyya kana munni akkuma isinitti hime inshaallah yeroo ho'i gara caakkaa ba'ee isinitti mul'isu ni mala. Kunniin baay'ee namatti tola jechuudha. Magariisummaa asitti illee goommanni hin jira argitanii goomman zaraa daraaree jira jechuudha.
Inna akkasii guuzoon keenya ittuma fufee jira. Haga boota keenya geenne jennutti isiniin jedha. Isa duraatiif garuu yoo ani viidiyoo illee nookmaalii waraabe sagalee irratti waraabuun kan koo. Egaa namoonni mana kanaa faarawaa taatanii subscribe godhuudhaan gara maatii keenyaatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni duraan hojii turtanii laayikiidhaan, sheeriidhaan, koomentiidhaan obboleewwan koo hundumti keessaniyyuu guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Egaa wanti hadha mana kan kootirraa isin laaltan hadha isinittiin tolle yookiin kan burgadhiisuu isinitti toluu danda'a, jaalachuu dandeessanii isin fayyaduu danda'a, isin irras darbee hiriyoota keessaa fayyaduu danda'a. Mana kanarratti amma diqqoosii haalaa fi akkaataan nuun tolleef nuun mijannee fi ol keessa dhoofne malee mana nyaata dhugaatii irratti hojjetamu kan fuulaa, kan rifeensaa, kan qaamaa wantoota akkasitti kan irratti hojjetamu tureyyuu yaa haala hojii nuuf hin mijanne kanaaf bootaa kana dhaabbatuuf osoo hin ta'in baaburri walirratti dhufe waan ta'eef dirqama baabura dhufeessaniif karaa kennuu qaba. Isaaf diqqoosii arragaaga'ee haga inni darbe immoo inni qaxxataa deemee jechuudha. Jilma walitti dhufanii information walii qaban gatii ta'ee fi dhaabatee dabarsee ofii isaatti deebi'ee sookee isiniin jedha. Deemsi keenya ammas hin geenne nurraa diqqoo fagoodha, biyaansa gara sa'aatii 2 olii fudhata. Karaa nu deemarru dhimmaaf deemee garuu haa ta'u achumaan ijoollee kollee dhimma koo yeroodhaaf fixaadha gatii ta'e waan beekuufi ijoollee koo qabadhe deemee garuu bakka deemee bakka taphaa homa kanneen waraabuudhaaf hin mijanne ijoollee jibiizii ta'a waan ta'eef yeroo ammaan bilbila kootu qabee kaameeraa waraabuu hin qabu dhugaa dubbachuudhaaf. Egaa kun bootaa kana geennee jira. Bootaa kennaa miti. Bootaa sanitti dhaabatee ture buusuudhaaf nama jechuudha. Isteeshinii yookiin immoo ganda gandatti bakka dhaabatu qaba, bakka dhaabanne qaba jechuudha. Akkasii saniin booda ittuma fuunee kunni wantoonni akka manaa keessatti argitanii bakkoota maziraa yookiin immoo bakkoota maal jedhama nu biratti wallaa irraa fadhe wantoota akkasii keessatti namoonni yeroo bonni akkana dhufu itti bahee achi keessa oolee achitti nyaatee achitti dhugee yeroo isaa achitti dabarsaa bottoota akka mana argita sanniini akka waan jineenaa fakkii manarraa fageeffamee kan qabamudha. Takaraayyaa'uu sin dandeessa. Inna akkasii boota kanatti hin dhaabannaa. Asitti dhaabatee saniin booda immoo deemnee hin deemna. Mucaan kun dhaabatee intina ispoortii hojjetaa jira. Achi ilaalee argeetu waan natti tole jennaani ispoortiin nu hojjetu diqqoosii irraa isinii waraabee isiniin jedha. Akkasii boota kanatti diqqoosii dhaabannee achiin gamana kaanaa tun katamaa duraan keessa ture. Duraan jechuudha Bambar jedhamti. Katamaa kana keessa ture iyyuu isiniin jedha. Saniin booda bakka amma dhufee sanitti achi tiransfarii ba'ee yookiin immoo achi godaanee jechuudha. Afaan keenyaan godaanee jedhama mutiire. Achi godaanee tuni bakka an dur keessa jiraadhe isiniin jechuu barbaada. Waggoota tokkoo fi homaa bakka san keessa jiraadhee jira. Achumaan guutuun keenyatti fufaa caakkoota kanneen ilaalaa baay'ee nama sodaachisa fakkaata. Garuuyyuu wanta tokko wanti isin keessatti argitanii hin jiru, wanti nama sodaachisu hin jiru. Odoo keessas bulanii nu soda jechuudha. Waa tokko hin qabu. Akka biyya keenyaa bofaa bineensa wantoonni jedhu kunniin hin jiru. Inna akkasii karaa deemuu irratti kanneen isinii waraabee wantoota magariisaa akka anaa namni jaalatu hoo jiraate lafoota qonnaa namoonni biyya Oromoo jirtanii hoo dharraatan hoo jiraatanii magariisa lafummaa margaa kanneen namoonni safara ofii dharree hoo jiraate kanneen haalaaluu jedhee isinii waraabee naannoo safara keessanii yeroo ilaaltanii yeroo yaadattanii yaadattanii bichaa ija arguun dhabinaa kanneen ilaalaa itti booharaa isiniin jedheeti isinii waraabee isiniin jedha. Amma bakka deemnu yaa ittuma dhiyaataa deemaarraa bakka dura deemuu hedduu sanitti dhiyaannaa. Saniin booda immoo dhimma koo fixadheen booda bakka ijoollee itti taphachiisuuf itti fufa. Egaa karaa bootaa kanatti immoo karaatu ijaaramaa jira. Karaan biroo jechuudha. Inna roobni roobeera argitan ta'e isin mul'ata ta'e baay'ee namatti tola dhugaa magariisummaa isaa yeroo bonaa baay'ee nama jibbisiisa laalinuu jechuudha. Yeroo gannaa yeroo bonaa akkana ta'u kana baay'ee namatti tola. Lafti hundumtuu wanti akkuma isiniin jedhe magariisa gatii ta'ee fi innaa isa kana fakkaata guutuun keenya itti fufee jira. Haga boota kennu isiniin jedha obboleewwan koo. Yoo viidiyoo namaa waan nama waraabanii gadhiisurraa wantuma ofii waan barbaadee waraabdee abbaatti tole haala dhugaa ittiin tolle taadhiisu.
akkana gochuun baay'ee barbaachisaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e wanti namaa wantuma namaati si ganaa waan ta'eef jechuudha. Innaa kanaafi anis chaanaalaaf koo balleessee jira. Kanaan booda immoo inshallah akka sirreessu abdiin qaba waan namaa akka irratti gadi hin dhiisne isiniin jedha. Bootaa kana ammoo dhimma kan koo fixadhee achi yeroo deebi'u bakka itti bishaanii kana mucaan kiyya xiqqaan dhaabbateera. Roobaa tureeyyuu deebi'ee dhaabbee jira. Inni bira dhaabbatee jennaan achumaan waraabee isiniin jedha. Mucaa xiqqaadha kan bira dhaabbataa jiru kuni. Xiqqaa jechuun mucaa lammaffaati. Innaa akkasii itti dhisee biraa deeme jechuudha. Achumaan zooree fiigaa dhufee mucaan illee dhimma koo geeffadhee yeroo deebinu jechuudha. Innaa akkasii bakka ittiin xiqqoosii waan akka namoonni irra bakka taa'aniiti. Inni kun baaburri baay'ee baabura jarjarudha. Yaa xiyyaararraa aansee isuma kana jira malee kan biraa hin jiru. Baay'ee jarjara eesii jedhama. Innaa kilaasii qabaa, kilaas waan jira, kilaas tuun jira. Akkasuma immoo darajaan kifiyyaa isaallee ol kaadha gadi bu'aadha, ol kaadha gadi bu'aadha. Nyaata dhugaatii wanti keessaa dhabamee hin jiru. Haga waayifaan bahu fuulii qaba jechuudha. Namni tokko as keessa galee chaarjiin na cufee waayifaan qabu hin jedhu dhugaa dubbachuudhaaf. Innaa inni nu biraa kutee jira. Nu karaa fagoo miti kan deemnu baay'ee waan ta'eef kanaan miti kan deemnu horoota karaa fagoo karaa biyyan sa'aatii 8 sa'aatii 9 deemsisu kanaan deemama. Qaxxittee inni katamaa guddoo qofatti dhaabata malee katamaa beebbicuutti dhaabatu. Katamaa guddootti dhaabata. Asitti immoo yeroo gara mana keenyaa deebinu osoo hin taane yeroo gara bakka ijoollee kiyyatti taphachiisuudhaaf deemutitti achitti dhaabadhee diqqoosii waraabee isiniin jedha. Asitti irraa buunee bakka ijoollee keessaa geenye irraa buunee jira. Irraa buunee jira bootaa kanatti. Asirraa buuneen wal qabanneeti hin deemna. Yaa viidiyoo baay'ee isinii waraabne baay'isawwee irraa kutaatiin waraabee mucaan kiyya xiqqaan kun nati. Mucaan kun immoo ija keessa na ilaalaa ture. Abbaan kun afoo deemee jira isiniin jenna. Kana makiinaa ofiitiin illee dhufuun baay'ee ulfaata. Maaliif fagoo gatii ta'eef jechuudha. Fagoo waan ta'eef makiinaa manaatiin deemuun baay'ee ulfaata. Kun baanoofa jedhama. Baanoofa jechuun yaa moolii guddaa jechuudha. Bakka kana saantiba tokkotti galchite baaburattiin tun argitan hin deemti. Innaa isallee itti galchinee fi yeroo intini jedhu waraabne malee asii gadi mucaan kan koo dhaabbatee jira. Bira dhaabbadhe viidiyoo waraabaa tureyyuu bootaan kunniin moolima keessa ta'eeti bakkoota ababaatti gurguran bakkoota nyaata itti gurgurantu jira. Barbaaddan bitattaa barbaadne itti ibtaa suuqiin guddaanis hin jira. Asuma keessa ta'eeti garuu innaa isin immoo yeroo gara gadi buunuudha. Buunee baanee katamaa san keessa seennee ijoollee koo taphachiifne kan ammoo eger mangaada odoo deemu yookiin karaa qaxxataa odoo deemaa jiru bootaa kanatti dhufne. Kun bootaa Numbarg jedhama. Numbarg jechuun katamaa guddoodha. Yaa akka Hamburg osoo hin taane katamaa guddoodha. Garuu hodhakkaa isaatiitti bishaan kanatu jira. Wantoonni amma isin argitan kunniin isa bira dhaabattee ijoollee kan koo diqqoosii haa laalaniif itti dhiisee bira dhaabadhee ilaalaaraan illee irra zorii ilaalaara. Tanaan duras dhufneerra. As keessaa naannoo Numbargii kana waggaa ji'a 9 taa'ee jira. Waggaa miti. Naannoo Numbargii kana ji'a 9 taa'ee jiraanini. Achiin gabana gara Bambargii duratti isin jedhe san deemee achiin immoo achirraalee fagaadhe. Biyya Ormaatiitti numa deddeemta jechuudha bootaa tokko miti kan ta'ettu. Innaa isa kana xiqqoo isin attale jennaan irraa dhaabadhee isinii waraabee ilaala. Maalinni inni kun garuu beektu isa kana hin beekan dhugaa dubbachuudhaaf maal akka inni ta'e. Egaa isa duraatiif an viidiyoo sagalee irratti godhuun baay'ee ulfaata. Viidiyoo sagalee irratti godhuun yeroo waraaba san wajjin waraabuudha malee dhugaa baay'ee ulfaata. Innaa akkasii viidiyoon kan koo isa kana fakkaata. Warroonni isinitti tolee laayik gochuullee irraanfatinaa nu jajjabeessaa yaada keessan nu kennaa isiniin jennaa obboleewwan keenya. Yaa holmalee homaa hin qabnu maatii ta'uudhaanis akka manni keenya guddate. Nutis abdiif turree jabaannee waan kana caalu waan bareedaa waan nama hawwatu waan namni barumsa irraa baratu wantoota namoonni itti gargaaraman irraa fayyadaman hojjetee isin bira dhiyeessee isinis fayyadee ofiifis fayyadamtoota ta'e namootaafis fayyadamtoota taasisu rabbi nu haa taasisu hunduma kennaayyuu
waan hordoftaniif hundumtu keessanii obboleewwan koo guddaanaaf galatoomaa ulfaadhaa baay'ee sin jaaladhaa baay'ee sin kabajaa hunduma keessanii bakka jirtanitti rabbi nagaa fayyaa jaalala tokkummaa isiniif haa kennu asitti nama guddaadha dhugaa dubbachuu maal akka inni godhuuf dhaabbatee hin beeku waa dhiqa ta'uu hin beeku ani bishaan yeroo harkatti naqee waa xaragoo argaa ture irruma zooree darbee እና አከሲ ረቢ ያዳምራደ ኬሰን እስና ጎቶ ነምኒ ቢያት ለገሉ በርባዳ ረቢ ነጋህን ቢያ ኬሰን እስና ጋልቹ እስኒ እንጀዳ ጅሬኛ ኬሰን እስኒ ፋቶል ረቢ ጫላሞ ወንቲ ፈያ ጫለን ጅሩ ፈያ እስኒ ፋ ከኑ ጅሬኛ አዱኛ ከነረቲ አናማ ከሚፊዩ ወንቲ ከረድ ሆ ጅራቴ ፈያዳ ፈያ ጫላ ወንቲ ብራገቲ እንጅሬ ፈዱኛ ከነራ ዱጋ ዱባቹ ዳፌ እና አከሲ ሲኒን ጀዳ ኦቦሌዋን ኮ ያ ወንቲ በሌሰሶ ጅራቴ አፎቱና ጀዳ ነምኒ ነመተኤ ከን ዶጎንጎር እንጅሩ ዶጎንጎራን ቀበሞ ዶጎንጎር አከና ቀብዳ ከነ ዶ ስሬፈቴ ባኤ በሬዳ ጀቹዳን አከና ጀጀቤሲታን አብዲን ቀባ ሆሲን በሌሳ ኮነቲ ሂምኔ አን በሌሳ ከን ኮ ሂምኔ አሲቶ ዶከራ ደሙ ጃንኩኒ ሙዚቀኛ ከራ ከጂና